Nuti gatiin timaatimaa dabale hir'ate jennee utuu yaadnu Ispeenonni garuu timaatima walitti daddarbachuun walii isaanii yeroo buruksan karaa foddaa TV fi miidiyaalee hawaasaa garaagaraa ilaallee jarri kun immoo akkam quufaniiru jenneerra ta'a. Garuu dhugaan walitti daddarbachuu timaatimichaa ajaa'ibsiisaa akka ta'e meeqan keenyatu beeka laata? Qophii keenya har'aan yaadaan gara Ispeen imallee dhugaa walitti darbachuu timaatima kanaa kan waliin ilaallu ta'a. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin dhamdhama gurraa keenyaa eegaleera. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Lammiileen Ispeen karoorsanii fi guyyaa lakkaa'anii timaatimaan walii isaanii reebu. Taatee kana yookiin timaatimaan warreebuu kanas isaan laatoomaatiinaa jechuun waamu. Baranas waggaa 75ffaasaa lakkoofsiseera. Akka Ispeenotaatti laatoomaatiinaa jedhamuun kan waamamu Ispeen dhiyaa Buuniyoon bakka jedhamtutti Meeditiraaniyaarraa kiiloomeetira 30 irratti kan argamtu magaalaa Vaalenziyaatti kan raawwatu yeroo ta'u, ta'ee kanarrattis turistoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakkeewwan adda addaadhaa irratti argamu. Walreebichi timaatimaa nuti ayquufaa jennee ilaallu kuni akkamitti jalqabe gaaffii jedhu deebisuuf gara duubaatti deebi'uun dirqama ta'a. Jalqabbiin isaa dhuma ji'a amajjii guyyaa roobiitti nu geessa. Barri isaa immoo akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1945. Guyyaa sanatti gidduu gala gabaa kuduraa fi muduraatti hiriirri guddaan kan ture yoo ta'u, Ispeenonnis haguuggaa afaanii gurguddaa kaawwachuunii fi uffannaawwan adda ta'an uffachuun akkasumas mukeen qaqalloorra bahuun wantoota adda addaa bakka bu'uun hiriira isaan raawwatantu jira ture. Dargaggoonni hawwiidhaan ta'ii kana laaluuf gara bakka kanaa dhaqanis wal dhiibuudhaan tasa osoo hin beekiin nama tokko kuffisu. Namichi kufee tures baay'ee aaruun wantuma naannoo isaa jiru barbaaduu eegale. Barbaacha isaa booddees timaatima gurgurtaadhaaf gidduu gala gabaa jiru fudhachuun namoota bakka sanaa jiranitti daddarbachuu eegale. Daddarbannaan timaatimaa nama tokkoon eegalame kun dargaggoota achi jiraniin daddarbatamuu jalqabe. Hanga poolisiin dhufee haala jiru tasgabbeessuttis qaamoleen lamaan kun timaatima gidduu gala gabaa keessa ture hunda fixuun walitti daddarbachaa turan. Ta'ii sanatti dargaggoonni hedduun gammaduun yeroo hundaa waggaadhaan ji'a amajjii gara dhumaa guyyaa roobiitti timaatima bituudhaan gara alaatti bahuun walitti daddarbachuu eegalani. Yeroo sana poolisiin wantichi akka dhaabbatu yaaluyyuu ta'een kun garuu irra deddeebi'iin raawwachuu isaarraa kan ka'e walitti daddarbachuun timaatimaa kun gara feestivaalaatti akka ce'u ta'eera. Waggoota booddees dargaggoota qofaan osoo hin taane jiraattonni biyyattii hundi guyyicha hawwiidhaan eeguun yeroo guyyichi gahus timaatima isaanii qopheeffatanii gara dirreetti qabatanii bahuudhaan namoota argatanitti daddarbachuun guyyichi gammachuu guddaadhaan akka darbu ta'uu eegale. Mootummaan biyyattii yeroo sanaa bara 1950tti walitti daddarbachuun timaatima kanaa faayidaa tokkoyyuu hin qabu jechuun dhoowwanii ture. Dargaggoonni dhoowwaa kana mormanis yeroo sanatti hidhamanii ture. Uummanni Ispeen garuu ta'ii kana baay'ee jaallatanii waan tureef nuti dhoowwaa akkasii hin dhageenyu jechuun mormani. Mormii kana booddee waggaatti aanutti baay'inni hirmaattotaa daran dabaluun walitti daddarbachuun timaatimaa kun itti fufe. Haa ta'u malee garuu sirni kun ammas bara 1957tti irra deebi'iidhaan dhoowwame. Adeemsi hawaasni dhoowwaa kana mormuuf bahee taasise kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu ture. Innis sirna awwaalcha timaatimaa jechuun kan moggaafame mormiin isaanii saanduqa reeffaa keessa naqanii baachuuf timaatima yaadan qopheeffachuun baatanis magaalaa keessa naanna'uun timaatimicha awwaalleerra jedhanii agarsiisa isaanii bifa diraamaadhaan dhiyeessuun mormii isaanii agarsiisani. Mormii bashannansiisaa kanaan kan ajaa'ibsiifaman bulchiinsi isaanii gaaffii isaaniif deebii quubsaa fi hayyama guutuu ta'e kenneefi. Yeroo sana booddees dhoowwaa tokko malee laatoomaatiinaa maqaan jedhu kennamuufiin feestivaala waggaadhaan hawwiidhaan eegamudha jechuun seeminaal televezyiinii jedhamuu fi yeroo sanatti Jaavel Baasooniin kan durfamu sagantaan televezyiinaa Ispeen ibsee ture. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2002tti immoo feestivaalli kun addunyaa guutuutti kan jaallatame ta'uunsaa ifoome. Biyyoonni garaagaraa yeroo timaatimaa arganitti akka Ispeen yaadatan kan ta'e haala ajaa'ibsiisaa kanaan ture. Qophii kana daawwachuufis namoonni 30,000 haga 50,000tti lakkaa'aman biyyoota garaagaraarraa bakka kana dhufuun daawwatu. Biyyattiifis galii dhaabbataa ta'uu danda'eera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin dhamdhama gurraa keenya guyyaa har'aa kana gammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turtii taasisuu keessaniif guddaa sin galateeffachaa qophiilee keenyaafan waliin yeroo gaarii.